Ani maqaan koo Diinaawul Milkeessaan jedhama. ስሜ ኩሜሹማ እባላለሁ። Ani maqaan koo Hundee Darajjeen jedhama. Ani maqaan koo Burtukaan Dhaabaan jedhama. Ani maqaan koo Ayyaantuu Gitaachoon jedhama. Ani maqaan koo Biqiltuu Shibbiruun jedhama. Ani maqaan koo Biqilaa Girmaa'een jedhama. Ani wandummaachuu Daawit nany. Ani maqaan koo Simboo Dhaabaati. Tole hordoftoota agarsiiftuutii nagaa faraarri Waaqayyoo lafa jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu jecha. Ani maqaan koo Hundee Darajjeen jedhama. Egaa akkuma beekamaa ta'e waldaan keenya waldaan agarsiiftuu mootummaa Waaqayyoo godina Shawaa Lixaa magaalaa Amboo Hacaaluu Kaambaasii fuulduratti kan argamtu konfereensii afuuraa guddaa barattootaa fi dargaggoota kan laallatu qopheessitee waan jirtuudhaaf konfereensii kanarratti yerootti namoonni baay'een gaaffii fi rakkoo garaagaraa qaban yerootti hiikamu waan jiruudhaaf kanaafis immoo barattoonni keenyi naannoo magaalaa Amboo fi naannoo Waashitti argamtan konfereensii kana gaafa guyyaa 7 hanga 8 ji'a sadaffaa bara 2017 akka irraa namne asumarraan sin beeksisuun barbaada. Konfereensii kana irratti yeroo waaqeffannaa fi yeroo dubbii Waaqayyoo humna fuula qulqulluudhaan barsiifamu akkasumas yerootti namoota tokkodhaaf namoonni Waaqayyoo kadhatan ni jira. Konfereensii kana irratti yeroo gaaffiin namootaa fi hidhaan namootaa hiikamu yerootti gaaffiin obboleessa obboleetti deebi'u ni jira. Kanaaf akka irraa namne nagaa Waaqayyootiin sin beeksisuu barbaada. Bakki argama keenya magaalaa Amboo Hacaaluu Kaambaasii fuula fuuldura yeroo ta'u konfereensiin kun gaafa guyyaa 7 hanga 8 ji'a sadaffaa bara 2017 kan eegalu yeroo ta'u konfereensii kana irrattis dargaggoonni magaalaa Amboo fi naannoo Waashitti argamtan konfereensii kanatti akka hirmaattan nagaa Waaqayyoon sin beeksisuu barbaada. ሰላም ሰላም ቅዱሳን እንዴት ናችሁ? የእግዚአብሔር ሰላምና ጸጋ ይብዛላችሁ። ስሜ ኩሜሹማ እባላለሁ። ዛሬ የምነግራችሁ ታላቅና ደስ የሚል ዜና አለኝ። ይሄም በፊት ለፊታችን በሚገኘው ቅዳሜና እሁድ ወይም ህዳር 7 እና 8 በአገርሲስቱ mootummaa waaqayyoo ቤተክርስቲያን ታላቅ የአምልኮ የጸሎትና የትምህርት ፕሮግራም ተዘጋጅቷል። ስለዚህ በዚህ ቀን ሁላችሁም የዚህን በረከት ተካፋይ እንድትሆኑ ተጋብዛችኋል። አድራሻችን አጫሉ ሁንዴሳ ካምፓስ ፊት ለፊት። እናመሰግናለን። Kabajamtootaaf jaalatamtoota maatii Waaqayyoo nagaaf araarri Waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif haa ta'u jecha ani maqaan koo Diinaawul Milkeessaan jedhama. Waldaan Kiristaanaa agarsiiftuu mootummaa Waaqayyoo sadaasa 7-8 konfereensii afuuraa guddaa barattootaaf dargaggootaa qopheessitee waan jirtuuf dargaggoonni fi barattoonni magaalaa Amboo fi naannawaa isheetti argamtan marti hirmaattuu eebba kana akka taatan guyyaa har'aa jaalala Waaqayyoon si waamna. Maarree baratti seexanni milkoominsa namaa sammuu namaa abaareetti Waaqayyo waldaa keenyaaf mul'ata kennuudhaaf dargaggoonni baratanii akka milkaa'aniif hojjetanii akka milkaa'aniif karaa hundumaanuu kadhannii fi barsiifni akka taasifamu mul'ata Waaqayyo nuuf kenneen waldaan keenya sagantaa guddaa kana qopheessitee waan jirtuuf guyyaa sana yeroon barsiisa macaafa qulqulluu ni jiraata, yeroo waaqeffannaa ni jiraata, yeroon itti namootaaf kadhatamu ni jiraata waan ta'eef kanaaf hundumti keessan hiriyoota keessan affeeruudhaan akka argamtan jaalala Waaqayyoon irra deebinee sin affeerraa. Bakki argama keenyaa kaampaasii Hacaaluu Hundeessaa fuuldura waan ta'eef akka hirmaattan jaalala Waaqayyoon affeerramtanittu. Duraan dursee nagaa fi araarri Waaqayyoo isiniif haa baay'atu jecha ani maqaan koo Burtukaan Dhaabaan jedhama. Waldaan koo waldaa agarsiistuu mootummaa Waaqayyoo irraati. Waldaan keenya waldaan agarsiistuu mootummaa Waaqayyoo konferansii afuuraa guddaa isiniif qopheessitee waan jirtuuf gaafa guyyaa 7 hanga 8 dargaggoonni fi barattoonni irratti argamtanii hirmaattota eebba kana akka taatan isin affeerreerra. Bakki argama keenya kaampaasii Hacaaluu fuuldura. Kabajamtoota hordoftoota keenya ani maqaan koo Ayyaantuu Gitaachoon jedhama. Waldaan keenyi waldaan agarsiistuu mootummaa Waaqayyoo konfereensii guddaa dargaggootaaf barattootaa waan qopheessitee jirtuuf sagantaa kanarratti akka hirmaattan isiniin jecha guyyaan sunis gaaf guyyaa 7 gaaf guyyaa 8 yoo ta'u ji'a sadaffaa yoo ta'u sagantaa kana keessatti yeroon kadhannaa yeroon barsiisa macaafa qulqulluu waan jiruuf sagantaa kanarratti hirmaattanii hirmaattuu eebba kana akka taatan isiniin jecha teessoon keenyi kaambaasii Hacaaluu fuuldura yoo ta'u irraa hin hafamu. Nagaa faraarri Waaqayyoo lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu jecha ani maqaan koo Biqiltuu Shibbiruun jedhama. Waldaan keenya waldaa agarsiistuu mootummaa Waaqayyoo Amboo konferaansii afuuraa guddaa qopheessitee waan jirtuudhaaf konferaansiin kunis barattootaa fi dargaggootaadhaaf qophaa'ee waan jiruudhaaf kottaa hirmaattuu eebba kana ta'a isiniin jenna. Guyyaan isaas sadaasa 7-8 qophaa'ee waan jiruudhaaf kottaa hirmaattuu eebba kana ta'a isiniin jenna. Bakki argama keenya magaalaa Amboo Hacaaluu kaampaasii fuuldura. Tole nagaa fi araarri Waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif haa ta'u jecha ani maqaan koo Biqilaa Girmaa'een jedhama. Macaafa lallabaa boqonnaa 11:9 akkas jedha. Yaa dargaggeessaa bara dargaggummaa keetti gammadi, bara dargaggummaa keettis garaan kee haa gammadu. Kana sababeeffachuudhaan waldaan keenya waldaan agarsiistuu mootummaa Waaqayyoo sagantaa addaa dargaggootaa fi barattoota qopheessitee waan jirtuuf hirmaattuu sagantichaa akka taataniif isin affeera. Dargaggoonni barattoonni akkasumas immoo namoota garaagaraa hiriyoota keessan qabatanii akka argamtan jaalala Waaqayyoo isin affeera.
sagantaa kanarratti yeroo barsiisa macaafa qulqulluu yeroo kadhannaa haddaa waan qopheeffannee jirruuf irratti argama irmaatu eebba kanaa ta'a bakka argamsa keenya magaalaa Amboo kaampaasii Hacaaluu fuula duraatti argamna sagantaa kanarraa irraanafamu hiriyoota keessan qabadhaati argama isiniin jedha ሰላም ሰላም ቅዱሳን የእግዚአብሔርን ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ እኔ ወንድማችሁ ዳዊት ነኝ አሁን በፊታችሁ የተገኘሁት አንድ አስደሳችና ለናንተ ሼር ለማድረግ ነው በፊታችን ባለው ቅዳሜና እሁድ ማለትም ህዳር 7 እና 8 በአምቦ ከተማ ለተማሪዎችና ለወጣቶች የአምልኮና የትምህርት ጊዜ አዘጋጅታለች ይህንን ምክንያት በማድረግ በአምቦ ከተማና በአምቦ ዙሪያ የምትገኙ ወጣቶችና ተማሪዎች መታችሁ ከኛ ጋር የጌታን ቅባትና ጸጋ እንድትካፈሉ እንዲሁም የበረከቱ ተካፋይ እንድትሆኑ እጋብዛችኋለሁ እወዳችኋለሁ kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatii waaqayyoo nagaa waaqayyoo isiniif haa ta'u jecha ani maqaan koo Simboo Dhaabaati waldaan keenya waldaan agarsiistuu mootummaa waaqayyoo sagantaa hafuuraa guddaa qopheessitee waan jirtuuf barattootaaf dargaggootaaf qopheessitee waan jirtuuf hirmaattuu eebba kanaa akka taataniif jaalala waaqayyoon isin affeerreerra sadaasa 7 fi 8 qopheessitee waan jirtuuf hirmaattuu eebba kanaa akka taataniif jaalalaaf nagaa waaqayyoon isin affeerreerra bakki argama keenya magaalaa Amboo kaampaasii Hacaaluu fuulduratti argamna. Waldaan kiristaanaa agarsiistuu mootummaa waaqayyoo Amboo konferensii hafuuraa guddaa barattootaaf dargaggootaaf sadaasa 7 fi 8 qopheessitee waan jirtuuf koottaa eebba sagantaa kanaa hirmaadhaa. Humnaaf yeroo qabnuun waaqayyo irraa haa barannu.